Bakkeewwan irraa nuurdoftan marattuu nageenya keenya sinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Sochiin humnooti Amaaraa magaalaa Agamsaa fi Aanaa Amuruu guutuutti to'achuuf taasisaa jiran jabaatee itti fufee jedhan jiraattoti. Poolisiin humna addaa Oromiyaa magaalaa Agamsaarra ture humna ittiin hidhattoota faannoo dura dhaabbannu hin qabnu jechuun jiraattoti magaalicha akka gadhiisan erga taasisee booda ofiifis waliin magaalaa Agamsaa gadhiisee bahuun dhagaamee jira. Ihun ingidaa bal'ina oduu kana qindeessee jira. Duulli garee milishaa maqaa faannoo Amaaraa jedhuun socho'uun aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti raawwatamutti fufee guyyaa guyyaan lubbuun namoota nagaa darbaa qabeenya hawaasaas manca'aa jira. Aanaalee Amuruu, Kiiramuu, Jaardagaa Jaartee, Horroo Bulluqii fi aanaalee daangaa naannoo Amaaraatti dhihoo jiran birootti hammaataa kan dhufe haleellaan kun duraan hawaasa nagaa qofa irratti kan fuulleffate fakkaatus yeroo ammaa gara qaamolee nageenyaa fi caasaa mootummaattis ceheeraa jedhu jiraattonni. Mootummaan duraan humna kana ittiin waraana bilisummaa Oromoo qoladhaa jechuun akka barbaade hidhatee naannicha akka unkuruuf ifattis ta'e dhokataatti garee kana tumsaa turuu kan himan jiraattonni. Haleellaan kun yeroo ammaa bifa jijjiirrachuun humna mootummaa callisaan ilaalaa turettis cehee jira jedhu. Gareen milishaa faannoo Amaaraa naannicha keessa socho'u kun adeemsumaan humna jabeeffataa dhufuun gandoota baadiyyaa to'achuurraa gara magaalaatti ce'uu kan himan jiraattonni hanga waajjiraalee mootummaa haleeluu manneen hidhaa cabsuun hidhamtoota hiikuuttis gahaniiru jedhu. Tibbana Kiiramuutti gochi akkanaa marsaa lamaaf mudateera. Humni kun yeroo ammaa Kiiramuu to'atee jira kan jedhan jiraattonni ollaa aanaa Kiiramuu kan taate Amuruuttis gandoonni baadiyyaa 20 fi magaalaa Agamsaa harka garee kanaa jiraachuu himu. Yeroo ammaa magaalaa Warraaraan kan hafe guutuun aanaa Amuruu to'annoo humna faannoo jala jira jedhu. Guyyaa kaleessaa humni faannoo Kiiramuu erga to'ataniin booda fuula isaanii gara Agamsaatti yeroo deebifatan poolisiin humna addaa Oromiyaa magaalicha jiru hawaasni meeshaa fi qabeenya isaa fudhatee akka ba'uuf ajaje dabarsuu himu. Dhalataan magaalaa Agamsaa haala maatiin isaa keessa jiran nuuf ibsa. Erga poolisiin magaalaa akka gadi dhiisanii bahaniif ajajeen booda harmeen isaa daa'imman xixiqqoo waliin baqachaa jiraachuu hima. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa jechuudha. Agamsaatti saatii ammaa kana baqachaa jira. Gara Amuruutti deemaa jira maqaa fi walakkaan immoo garuma kallattii Jooja kan jedhamu gara Amaaraa Kililiitti deemaa jira waan godhu Amaaraa cidhabee jechuudha. Fakkeenyaaf warri koo Ayyuun koo Godaan koo Joojii xixiqqoo waggaa tokko waggaa 12 tokko immoo waggaa 6 fudhattee maaziriin gara Joojaatti deemaa jirti jechuudha. Du'a filannoo ishee du'a godhattee garatti deemtu wallaaltee jechuudha. Amur deemuufis qixa lamaan yookaan naannoo rigatee isheetu jira jechuudha. Akkasumaan deemaa jira ammayyuu uummanni baay'een jechuudha. Sa'aatii yeroo ammaa kanatti haala sodaa yaaddoo hamaa keessa jira jechuudha. Uummanni magaalaa Agamsaa fayyuma deemaa jira. Akkasumallee Kiiramuu sa'aatii ammaa kanatti fudhattee deebiteetti mootee keessa galteetti jechuudha. Maddeen odeeffannoo OMN dheengadda galgala humnoonni mootummaa magaalaa gadi dhiisanii bahuuf yeroo yaalanitti jiraattonni magaalaa Agamsaa daandiitti ba'anii diinatti nu dhiistanii hin baatanii jechuun karaa cufanii turuu himu. Dhumarrattis poolisiin humna addaa achuun buluuf murteessee jedhan. Kaleessaa immoo sochiin garee kanaa Kiiramuurraa gara Agamsaatti ture jedhu. Humnoonni kunniin meeshaa waraanaa gurguddaatiin waan lolaniif poolisiin humna addaa humna ittiin isaan ittisu hin qabu jedhamuun akka itti himames himanii jiru. Yeroo oduun kun qindaa'etti hawaasni poolisii waliin gara magaalaa Oborraatti baqachaa jiraachuu himu jiraataan garasii dubbif. Humna keenyaan olidhaa baqadhaa ba'aa jechaa jira qofaasaa jechuudha. Ofiisaa immoo karaa biraa ba'uuf yoo walitti argite immoo dhiitti waan ta'eef kan jedhamu waan yaadamuuf ammaaf garuu uummatuma faana deemaa jira. Magaalaa keessaallee ba'aa jiru. Sodaa garmalee humnaa olti nutti dhaga'ama. Amma yeroo sa'aatii ammaa kanatti humni dabalataa dhufee kaleessa Kiiramuu isaaniif galeera. Kanarratti meeshaa gahaa qabu wanti kun baay'ee ulfaataadha. Sa'aatii kanatti amma mootummaan illee humna dabalataa ergee qaqqabsiisuu hin danda'u. Wanti jennee dubbannu hin jiru. Ana kakkotti waan jedhee dubbadhu hin qabu. Sodaa humnaa olitti nutti dhaga'ama. Maasii ta'a. Nama dhume kanallee akkatti owwaallannu hin qabnu. Humnoonni faannoo adeemsatti jiran kanaan magaalaa Oborraas to'achuu malu. Haleellaan kun magaalaa Shaambuullee qaqqabuu malaa jedhu jiraattonni. Tarkaanfiin ga'aan humna kana qolachuuf dandeessisu fudhatamuu baannaan gaagaamni mudataa jiru akkaan hammaachuu akka malus akeekkachiisan. Hawaasni godinichaa duulli nutti baname duula guddaa waan ta'eef iji hawaasa addunyaa fi miidiyaalee gara keenya mil'achuu qabaa jedhu. Dhimma kana ilaalchisuun bulchaa bulchiinsa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee dubbisuuf irra deddeebiin bilbiluus hin kaasan.